Itti aanu ammoo waa'ee Dirlis Ertugrul yookaan du'aa ka'uu Ertugrul kan jedhamu irratti ibsa waa'ee kanaa hedduu shororkeessee jira. Namoota hedduutti gaafilee garaagaraa uumeeti jira. Mee waa'ee isaa kanatti qoqqoo isiniif haa ibsu. Beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 91911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Horoo Riikard Dhibbakee. Egaa haasaa waa'ee mootummaa maqaa Dirlis Ertugrulii fi yookaan Dirlis Ertugrul jechuun waa'ee maaliiti waan jedhamu irratti tokko tokko isinii hima. Mee waa'ee isaarraa kan ka'e jechuudha waan ummata keessatti baay'ee haasawamaa jiru. Dirlis Ertugrul jechuun maali? Maaliif du'aa ka'uu jettee hiikta yookaan waamtee maqaa kana moggaafta? Haasoo kanarratti gabaabaa isiniif dhiyeessame waan gabaabaa. Maqaan Dirlis jechuu kun maali yoo jettanii gaafattan gaafiin kun nama hedduudha amma gaafii kana hedduu gaafachaa jiranii. Dirlis jechuun afaan Turkiiti. Yoo gara afaan keenyatti hiiknee du'aa ka'uu jechuu ni danda'a. Yookiin jechuu du'aa ka'uu jechuun kunilleen ka'umsa jechuullee ni ta'a. Yookaan ba'insa yookaan baniinsa haarawaa jechuun illee ni danda'ama. Maqaan kun kallattii afurii fi seenaa qabu. Fakkeenyaaf waan tokko kanii fi laamshaa yookaan waan calji'ee taa'e tokko yookaan waan gadi bu'ee jiru tokko kaasuu haaraa jalqabsiisuu agarsiisa. Fakkeenyaaf waan zimji yookaan hawaasa calji'ee jiru tokko keessa yoo namni tokko lafaa ka'ee yookaan waa'ee dammaqinaa tokko haasa'ee namni kun maali ummata kana hirriibaa kaasaa jira yookaan dammeessaa jira yookaan karaa biraatiin illee du'aa kaasaa jira jechuun ni danda'ama. Mee Ertugrul jechuun maal jechuudha? Ertugrul Gaazii jechuun abbaa Usmaan Gaaziiti yookaan Usmaan Gaaziiti inni. Usmaan Gaaziin immoo nama mootummaa guddaa ta'ee fi mootummaa Usmaan yookaan Ottoman Empire kan jedhamee beekamu addunyaa guutuurratti hundeessuudhaan beekama. Kana jechuun Ertugrul gooticha seenaa Usmaanis jedhamee ni yaamama. Namoota Islaamaa irratti duula sirriitti gaggeessee fi mootummaa jabaa bu'uura kaa'edha. Islaamaaf nama qabsaa'ee seenaa Islaamaa ifa godhee akkasuma mootummaa guddaa hundeessedha. Mootummaan guddaan Ottoman Empire odoonii fi Usmaan mootummaan Ottoman kun odoo Ertugrul jiraachuu baatee hin hundaa'u. Sababa sanirraa ka'uudhaan Usmaan mootummaa dhaabuu danda'e. Garuu kanarratti hundaa'ee maaliif du'aa ka'uu jettee yookaan du'aa ka'uu Ertugrul jettee hiikta? Yoo jaattanii kana gaafatan taate sababni isaa salphaadha. Hiika afaanii irratti hundaa'a. Dirlis jechuun du'aa ka'uu jechuudha. Isin hundinuu tiraanizleetu yookaan laanguweeji addunyaa guutuu fayyadamtanii ilaaluu ni dandeessan. Hiika seenaa qabeessa qabu keessatti Ertugrul du'aa ka'uu Islaamaa fi ka'umsa mootummaa guddaadha. Fakkeenyaaf nama Islaamaaf qabsaa'e yeroo jechuun nama seenaan odoo shaffanamee jiru odoo namni hin dammaqin seenaa lafaa kaasee Islaamummaa babal'isee fi ka'umsa mootummaa Ottoman Empire yookaan Ottoman Empire yookaan Usmaan Turkii kana kan nuti amma daawwachaa jirru kana jechuudha. Ka'umsa mootummaa guddaa kanaati inni. Afaan keenya guddisuudhaaf hiikni afaan Oromootiin kennamu afaan keenyaaf kabaja guddaa nuuf kenna. Saniif afaan keenya hiika kennuuf hin dirqamaa jechuudha. Afaan keenya qofa miti akkuma afaan Ingiliis keessatti maqaan kun resurrection jedhamee yookaan resurrection Ertugrul jedhamee hiikamu. Akkasuma afaan Arabiffaa keessatti qiyaamatu Ertugrul jedhamee ibsamu afaan Oromootiinis du'aa ka'uu Ertugrul jennee waamuun seera afaaniitii fi seenaa hin cabsu. Hiikni afaan tokko gara biratti geeddaramee ilaalamu beekumsaa fi wal hubannaa uumuuf kana qofa osoo hin taane afaan keenya keessatti seenaa jabaa tokko fudhachuu fi dabarsuuf baay'ee nu gargaara. Xumura irratti garuu du'aa ka'uu jechuun ka'umsaa fi abdiidha. Maqaan kun gootummallee ni mul'isa. Nama tokko kan hawaasa tokko keessaa madaqee namallee madaqse yookaan kan jeenummaadhaan diina dura dhaabbate gootummaadhaan ibsamuu ni danda'a. Akkasuma amantii fi mootummaa Islaamaa fakkeessuudhaaf kan filatamedha. Amantii Islaamaa keessatti bu'uura godhee namoota hedduu dammeessee amantii Islaamaa galmaan gahe jedhamee fudhatamuu ni danda'a. Kanaafuu du'aa ka'uu Ertugrul jechuun maqaa kana seenaa haqa qabeessa kan of keessatti qabu kana nutis afaan keenyaan ni kabajna ni beeksifna. Kanaaf afaan keenya hiika qabu kennuufiin dirqama. Isinilleen hundi keessan tiraanizleetatti galchitanii yookaan diishinarii barbaadan irra laaltanii hiikuu ni dandeessan. Galatoomaa jabaadha afaan keenya waliin taanee haa guddifnu. Seenaa dhugaas haa beeksifnu. Kanaaf jaallan keenya kan nuti afaan kana wanta goonee hiikneef yaadonni hundinuu kanuma. Fakkeenyaaf
Ertugrul bu'uura Ertugrul yoo inni hin danda'amu. Akkuma kitaaba tokko keessatti jechuudha kitaabni yommuu barreeffame cuunfaa kitaaba sanii waliigalatti fidanii mata duree kitaabichaa godhanii jaldii jalqabaa irratti yookaan fuula jalqabaa irratti maxxansan sana. Kunis du'aa ka'uu Ertugrul. Du'aa ka'uu Ertugrul jechuun yoo ilaallu taate du'aa ka'uu jechuun nama tokko yookaan kan hawaasa tokko keessa jalqabe yookaan dammaqe nama akkasiitiin jaan. Kanaaf isinilleen yaadni kun isiniif ifa ta'ee jeetii yaada biraa yoo qabaattan nu beeksisuu ni dandeessanii koomentii irratti. Kanaaf xiinxalli keenya kan guyyaa har'aa asuma irratti dhaabbata. Gaafii inni itti aanu gaafii takka kan isin gaafadhu koomentii irra kan nu deebiftan. Filima yookaan sizinii as deemu keessatti eenyu faadhaatiitu Kirodos Usmaanitti makameettanii yaaddan. Tokkoffaa Sheek Dabaalii, lammaffaa Turgut Bey, sadaffaa maal hunaatunii fi afraffaa irratti Kunur Alb. Kanneen keessaa filachuudhaan koomentii irratti nuuf deebisaa isiniin jaa. Kanaaf gaha xiinxalli keenya kan guyyaa har'aa asirratti raawwatama. Warroonni chaanaala keenya subscribe, like, share hin godhin please like, share nuuf godhaadha. Warroonni haarawaa immoo subscribe godhuu hin dagatinaadha. Kanaaf gaha xiinxala keenyatti akka gammaddan abdii qabna. Yoo ibsi keenya isinitti tole koomentii irratti nu barreessaadha. Galatoomaadha. Nu jiraadhaadha. Filimoonni biraa kan isin eegallu yoo jiraate koomentii nu barreessuu hin dagatinaadha. Galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.